waan an yaadu galmee jechoota ittiin miiraa fi kabarbaadu. Miciree yaada sammuuti kan qalamni hanqaaqu walaloon anaaf qeensa cittoo keessaatiin hooqu. Walaloon anaaf soora foonii fi lubbuu qoonqa ittiin yeedaleessee gaddaaf gammachuu sirbu. Miixuu ulfa sammuudhaa gaafa yaadaan ulfaa'u ciniinsuu ulfa xiiqii gadoon garaana kaayu madoof masaanuu yaadaa miira jibbaaf jaalalaa walaloodhaan miixadhee walaloodhumaan dhalaa. Kanaafuu haasaa miti. Walaloon yandoor yaadaa akka bishaanii yaa'u qabeegumaa ta'aartiiti kan dhangaan ittiin taa'u. Qabee dhangaa dhalootaa kuusaa aadaa fiduudha agarsiiftuu miiraati afaan hiikoon cigoodha. Kanaaf inni weellisuus yeedaloon kiiloleessa. Kanaaf inni geerarus goota ittiin si'eessa. Kanaaf inni jaalates jaalalattiin ibsata. Kanaaf inni wal jibbus jibba ittiin bulgaafata. Walaloon afaan gaddaa walaloon afaan cidhaa. Kanaaf afaan guuttadhee haasaadhaan miti jedha. Kan hubateef dawaadha koobaa dhukkubbii laphee. Cabaa meeqa wal'aane walaloon abdii qophee. Galaa gumaata gamnaa hayyuun dhalootaaf kaa'e daandii galma hayyuuti xurree looreen tsaggaa'e mijuu afoola aartii kan zalaalam abarraa qooda koodhaan dhamsiisuuf anis dhaloota har'aa. Qalama gu'uu dhoorgee hurgufee mirgisiisee dirra waraqaa gubbaa quba koon qaddisiisee miixadhee jecha dhalee jecha walaloof ta'u jecha birsaqni dhumaa wal ta'ee mana dha'u. Qalama koo boochisee qubee tartiiba naqee 90 dhundhumee 9 barreessee haqee bantii arfan naanna'ee ardii torba abuuree firii yaadaan funaanee yaadaan facaasee guuree sulula yaadaa bu'ee gaarreen gurguddaa yaabee mukkeen mootii bosonaa yaadaan buqqisee dhaabee garbaaf galaana yaadaa dhidhimee lixoo lixuun bal'ina dirra dachii yaadaan imalee fixuun kan abuure walaloon gaafa deebee katabu hunda isaa jechaan ibsuuf miiruu hundi jechan qabu. Gaafa jechi dhabames kan miira ibsuuf malee ulfa garaadhaan qabne xiiqiin miixadhee dhalee miira keessa koo jiru yoo gaaris ta'e hama afaan afoola aartii walaloon baasee hima. Walaloon afaan faaruu walaloon qoonqa qeeqaa walaloon afaan gootaa loqoda hayyuuf beekaa walaloon afaan seenaan dabre ittiin barraa'u walaloon gumbii boruuf yaadannoon ittiin taa'u. Qabee aadaa fiduudhaa kaleessaa dhanga'ee waan darbe kan mul'isu daawwitii jiruu ta'ee miira keessa koo jiru kan baasee naaf dubbatu walaloon hiriyyaadha kan yaada naaf hubatu. Hiriyyaa isa dhugaa miiltoo koo yeroo hundaa fira narraan fagaanne gaafa gammachuuf gaddaa. Hiriyyaa rakkina koo dhoksee itti himadhu abukaatoo dhaddachatti haqadabdeen falmadhu. Walaloon anaaf kana. Kanaafuu walaloo koo Hiriyaa qoodni hiree fiddee waliin nu hiite walaloo miltoo jiru baga qooda kootaate. Si'iin haasaa kukkuulee gurra namaatti geessa situu dhama itti godhee dubbii kan koo mi'eessa. Silaa madaalan kaasu dubbiin kan koosi malee duraanis sinnaaf jira durissituu na fale. Fuulduras umrii dheertuu jaalalaan waliin turra waliigallee jaalalaan maatii kitila horra. Malee gargar hin baanu. Walaloon aantee jiru fira koo itti madhu. Walaloon fira dhiigaa diina koo itti. Walaloon aantee jiru fira koo itti madhu. Walaloon fira dhiigaa diina koo itti madhu. Kanaaf kunoo filadhee imimmaan qalamaatiin jechoota wal qixxeessa. Kanaaf sagalee kootiin bareechee walaleessa. Isaan madoo wal dhaana koobee dhukkubbii laphee isaan walitti araarsa qaamaa fi qalbii suphee. Kanaaf qoonqaa baqaqee gurra uummataa buusaa. Kanaaf barruun cibmisee dhaloota boruuf kuusaa. Maarree anis qooda koo ba'ee ogbarruu saba kootii fuulduratti deemsisaa. Isinis Oromoo koo qalamni kee haa mirgu jedhaatiin na eebbisaa. Galatooma. Thanks so much. Arabi galatooma. Qalamni kee haa mirgu. Galatooma. Baay'ee namatti. Bakka warquma qabaanna gammachuu inboxii keessa ilaala. Hawwii akkam nagaati? Jira. Doktora. Oh. Dubbiin dhugaa na dirqama na kennanii gara keenya erganii
dubbii silaa borumaaf iftaan deebiin irraa barbaaddu wanni illee waan rakkootii miti waan addaa ta'eeti miti garuu si waliin mari'atuu fi si waliin dura si waliin yaada sirraa fuudhuun dirqama waan ta'eefi yaada maa qabna sida nuyi namni karaa koo lakki yaada jechuun waliigalatti cirichumaa isuma bira godhanna waan jedhu itti nuyi jedhanii gara keenya ergan ishee ergaa dubbii amma yoo achiin illee deebi'ee yookaan ati raftaa arguu dhabuu dandeetta. Kanaafi maaliirra jira atillee gaaf duraallee waadaa galteetta waan mari'attanii hinatti hin dhuftanii fi isin waliin jiranuun jetteetta abdi musa irraa kaaneet anillee yaa maqaa kee dhoofnaan akkas naan jedhee raammallee deebi'ee gaafadha jedhanii wajjin keessa kuma hatila horreete ma kitaaba ma miidiyaa irratti eebbisanii irra lafatti eebbisanii miti akkami lafaa miti be no lafaa miti iyyuu lafatti eebbifamu guyyaa itti godhamee akka namoonni hunduu achirratti argamu kuuwwan gareen WhatsApp irratti walga'ee namni baay'een achirratti waan godhamu ammarraa eegalanii hojjechuu jiranii guyyaa public goonu ammoo isa biratti guyyaa dhumaa san kitaaba qofaa miti waan lama wanni albamaa fi kitaaba albama odiyoon sagalee hojjetamee fi kitaaba waan lama wanni guyyaa eebbisiifamuu fi itti qophoofne hojii lama guyyaa san uummata biraan geennaa sanii fi karaa isaatiin jedhanii deddeebi'anii maqaa kee kaasanii namni baay'eetu achi jira jeneraal Hussein jiranii abdii hukumeen jira eluunillee quba qabaan namoonni baay'eetu jiranii ka waan kana keessatti waliin mari'atanii waan kana hojjechuu jiranii baabaa sheriyaadillee jiranii silaatera kitaaba fi uummata waan akkana kanneen albuma kana kitaaba kana namni giroo gidee eebbisu gidee arginu galma fa'aa qabatanii achitti eebbisanii mire akkam keessan adda kitaaba ji'a afur dura magaalaa Naayiroobii kanatti eebbisiisee ture kitaaba kuusaa walaloo asitti eebbisiisee ture amma immoo albama akka namni hunduu baay'inaanii kavarii miidiyaa argatee nama bira ga'u biyyaans yoo galma qabataniitiin jedhanii namni achirratti argamu nama gasundaa miti ka asirratti argamuun waan waliin madaalleef namni hunduu addunyaarra kanarratti guyyaasa argamtee waan kana irratti hirmaattuu ni dandeetti waan jedhameef karaa kanaanii onlaayinii irratti haa eebbifamu jedhame onlaayinii irratti yoo jedhu guyyaatti nama biraan geennu malee guutuu waliigalatti wanni hojjetamu lafuma irratti hojjetu jiranii guyyaa san garuu miidiyaa kavarii argatee bal'innaanii akka hawaasa bira ga'u wanni hojjetame ka jedhuu fi duraayyuu akkasumatti jalqabwiitiin immaan jalqaba irraa kaanu akkasitti onlaayinii karaa onlaayiniitiin uummata biraan geenna jedhanii kaawwan irra caalaa maatii toranii guruuppii keessatti addunyaa irraa namoota walitti qabanii waliin haasa'u jiranii garuu guyyaa dhumaa sana immoo guyyaa waan san akkas goonu uummata biraan geennu sanii akka bal'innaanii namoota hunda bira ga'utti karaa sooshaal miidiyaa irratti waan san goona waan jedhamu kaasaamee irra walii gale albamichi odiyoo haarawaa kitaabichi marsaa lammaffaatii fi ji'a afur dura Naayiroobitti eebbifameera albamni ammoo hojii haarawaa hojii dura hawaasa bira ga'ee hin jirre jechuudha walaloo 15 of keessaa qaba mari'anna kaame itti mari'anna ayyee inshallah
akka jedhanii yaa guyyaa dhawaan murteessanii fi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. namoota sagantaa irra hin jiraanne wanatti tole kaan hin maranna faayila manuma biraa gootanii gaasira dhufa yoo irratti tole hin mari'anna. Asli manni biraa fagoo hin jiru dogoretti. Manni biraa fagoo hin jiru de. Laa amma wannoo miti kaatasuma kanatti ta'uun hin ta'u yoo akka carraa amma kunoo wannoo tokkollee ka ummata keenya kan arge tokkollee sagantaa harkaa qabna sanillee har'a mallaqaa waa xiqqoo miliyoona 3 wayii takka galchine malee waan sanillee gana wannoo akka ummata keenya shirkaa tokkollee hin jira. TikTokin kiyyaaf kamaki akka ummataatiin qabamaadha. Yoo guyyaa sana akka carraa ta'e waa takka hin jiraatin homaa rakkoon hin jiru nuufi yoo namallee dira sen barbaannu gize mana rabbi dama nuu kenne alhamdulillahi mallaqa dhabne malee hawaasa bal'aa qabna gize malaayibii seena nama dhufa rakkoo miti viidiyoollee ijoolleen hojjetanii itti dhaabna yoo guyyaan sun qulqulluu ta'uuf kaan qoqqorachuulleen barbaachisama inshaallah. Dhugaa keetti ati ispeeshaalii kee beellama keetii mee ilaali qoradhuti. Amma eeggaddaa yoo argine eega seenullee afaan lama dubbachuun uummata beelaa jirru hin qaanfannee warri beellamallee namni baay'ee walii bu'aa ture onni hundi asuma duruma kana hojjetamee guyyaa san guyyaa dhumaa ittoon jira sababni barbaadameef illee namoota hedduutu si'oonna jedhaa waan ati hojjettetti illee namoonni illee amananii uummata biraallee waliigalatti wanni ani dhagaye fachi keessatti deddeebi'anii kaasaa turanii dhugaa rabbi duubuma keetti kabajaa namni sii qabullee achuma keessatti hubatuun hin danda'ama. Aguma asitti abdatanii waan sanii akkas jejjedhanii uummanni illee achuma nu haa ta'u waan jedhu irratti haasaa turanii biraan nu ga'inaan jedhanii anallee garana namanna jedhanii adda garee keessaa. Amma silaa keenii amasanii sagantaan bakka qophaayu osoo achuma ta'e wayyaa bar waa hunda qopheessuuf agarsiisallee fi gaasirratti rakkoo qabu. Peejii gurguddaa kana jenneellee namni waliin dubbanneellee akkasi ka'anillee hin jiru. Amma waan ati